Ashama harka fuunee daawwattoota keenyaa kan daawwachaa jirtan kun YouTube Isaaq Zeenuu jalatti kan argamtanudha. Warri maatii kiyyan taane subscribe gochuudhaan maatii kiyya ta'a. Egaa akkuma beekamu oduuf odeeffannoo haaraadhaa fi haala yeroo irratti kan xiyyeeffate akkasumas waan hawaasni biyya keenyaa akkasumas siyaasni biyya keenyaa keessa jiru miidiyaa jala buunee akkasumas biyyarraa odeeffannoo adda addaa fudhannee kan isin biraan geenyu ta'a. Egaa oduu haarawaa qabna. Oduun nuti qabnu kuni egaa akkuma beekamu waraanni biyya keenya keessa erga gaggeeffamuu jalqabee erga mootummaan kun aangoo qabate takka waraanni biyya keenya keessaa dhabamee hin beeku jechuudha. Sanaan alatti ammoo akkasumas guutuu Oromiyaa keessatti takka waraanni dhaabbatee hin beeku. Lammiileen nagaan akkasumas namoonni hedduun mana hidhaatti baafamanii halkan ajjeefamanii gatamuun isaanii eenyuun namaatu iyyuu beeke addunyaan waan beektudha. Sanarra darbee mootummaan naannoo Oromiyaa waggaa har'aa akka seera biyyattiitti filannoo geessisee akkasumas filannoo sanaan paartiin TPLF mo'atee sana booda filannoo haqa dimokiraatawaa ta'e kana mootummaan kun mormuudhaan uummata Tigraay irratti akkasumas TPLF irratti lola banuudhaan lammiileen nagaa hedduun daa'immanii fi haadholiin akkasumas illee manguddoon hedduun kan isaan wareegamanidha. Sanyii Daguuggaa nama 100 oliidha kan wareegame jechuudha. Ergan tanaa as waraana Eertiraatii waliin ta'uudhaan lammiilee Tigraay erga Daguuggaa sana xumureen booda gara Oromiyaatti darbee kan inni guutuu Oromiyaa keessatti namoota qulqulluu ajjeesaa turetu jira jechuudha. Waraanni kun gara waggaa caaleetti jira. Har'a Tigraay bilisoomtee ofiin of bulchaa jirti. Sanarra darbitee amma Finfinnee qabachuudhaaf erga waboo wajjiniin walii galteen uumamee injifannoo gurguddaa galmeessaatti jiru jechuudha. Biyyoottan 15 ol kan to'ataa dhufanidha. Egaa akkuma beekamu miidiyaa irrattis akkuma argaa jirtanii waraanni Abiyyi hedduun isaanii harka isaanii keessa galuudhaan amma gara TPLFtti goranii TPLFifis kan lolaa jiran jiru jechuudha. Dhugaan jiru erga ifa ba'eeti. Loltoonni hedduun isaanii keessatti loltoonni ilmaan Oromoo ta'an liyyuu haayilii Oromoo jechuudha humni addaa Oromiyaa akka jiruun baay'een isaanii gara wabootti makamuudhaan waboo cinaa dhaabbatanii injifannoo gurguddaa akka galmeessaa jiru inni beekamaadha. Akkuma kanaan dheengadda aanaa beegii qabatanii amma ofiin bulchaa jiran jechuudha. Har'a haasawa jaalmarroo taasiseenii imalli kan keenya osoo gara Finfinneetti imalaa jirru isin gorree isin dubbisuudhaaf akkamitti akka jirtu kan jedhu viidiyoon ba'e jira jechuudha. Akka beekamu haasawa jaalmarroo keessatti imalli gara Finfinnee haala gaariidhaan akka milkaa'aa jiruu fi istirateejii addaatiin akka deemamaa jirudha kan inni ibsa jechuudha. Jaalmarroon kan Piippiin yeroo hedduu ajjeefte jechuudha olola sobaatiin. Kanarratti aansuudhaan ammammoo wanti addaa eda galgala kan miidiyaan addunyaaf miidiyaan biyyaa akkasumas miidiyaan mootummaa hundi gabaasaa jiru akkasumas fuula FB irratti kan inni maxxansee Muummichi Ministeera Itoophiyaa Daguuggaan kan namicha sanyii Daguu kun jechuudha. Wattaadara erga fixee yookaan istirateejii wayitti fayyadamuu barbaadeeti natti fakkaata jechuudha. Akkuma haala siyaasaatiin yeroo bakka tokkoon harka laatu bakka tokkoon immoo istirateejii wayii jijjiiree amma ofiifan duulaa waraana kan koo anatuyyuu hooggana jechuudhaan labseenii namoonni gurguddaan kan isa deeggaranu kan biyyaa baqataa utuu biyyaa baqatanuu kan qabamanii booleetti deeffaman jiru jechuudha. Akkasumas taanaan pirezidaantii ittaanaan muummicha ministeeraa Obbo Dammaqeen osoo qabamus kan inni qabame osoo deemus kan inni qabame jira jechuun oduun miliqxee baate jirti. Kanneen akka Dr. Hangaasaa fa'aa lammii kan kootiif nan duula biyya kootiif nan duula jechuudhaan meeshaalee akkatti qabatanullee kan hin beekne jechuudha. Dhaqanii suuraa kaanii kan isaan gadhiisanii kanarratti aansuudhaan. Piippi beekamaa kan ta'e atleet Fayyisaa Leellisaallee anis muummicha kiyyaa wajjiniin nan duula biyya kan koo nan oolfadhaa akka waan Xaaliyaaniin biyya dhuftee biyya kana weeraraa jirtutti jechuudha. Obboleewwan dhaqanii wal waraanuudhaaf anis lammii kiyya wajjin anis pirezidaantii muummicha kiyya wajjin nan duula jechuudhaan kan isaan ergaa dabarsantu jira jechuudha. Yeroo ammaa kana keessatti wabooniif TPLF baay'ee haalaan TDF ammaa jechuudha. Haalaan ariifannaa hamaa keessa jiru. Yeroo amma mootummaan kun zamachaa kan jedhan nan duula yeroo jedhu kana keessatti waboon haala mijeeffatee Finfinnee to'achuu danda'uudha qaba. Yeroo kana keessatti akkasumas ammoo hidhamtoonni siyaasaa mana Qaallitti keessa jiranu yeroo ammaa kana keessatti eegumsi guddaan godhamuudhaaf qaba. Yookaan namichi kun shira wayii xaxee jara kanatti waan tokko gochuu danda'a. Ilmaan Oromoo uummanni Oromoo hayyoota keessa mana hidhaa jiranu eeggachuun yeroo ammaa kana keessatti jechuudha.
Namichi kuni siistama adda addaa fayyadamuu danda'a. Yeroo ammaa kana keessatti ayyoonni keenya mana hidhaa jiran tukuratitti godhamee jechuudha. Laalchi addaatti godhamee bakki sun eegamuu danda'uudha qaba jechuudha. Yeroo amma inni dirree waraanaa baay'isawee dhimma kana kan inni kaaseef wattaaddara yookaan waraana Afrikaa fixee waraanni inni qabu hunda baasaa jarri kaan wobooti makaman jarri kaan TPLF'n booji'amanii TPLF'n bira goranii isa waraanuutti jiru jechuudha. Akkuma beekamu TPLF waraana hedduu kan isiin boojitee dheengadda leenjii irratti nuti agarsiisaa turte hundi isaaniitu iyyuu waraana Abiyyi ture jechuudha. Amma harka kennatanii erga dhugaan galee fi jedhee erga miidhaan adda addaa mootummaa kana irratti dhiibbaan irratti godhamaa ture dhugaan erga galee fi gara warri Oromoo ta'an wobootti makamaatu jiru. Warri kaan ammoo warri achittis Oromoo ta'anii booji'amanii jiranii akkuma woboonii fi TDF waliigaltee qabanutti jechuudha. Warra Oromoo ta'anii Oromoodhaaf falmuu barbaadan gara wobootti makaatu jiru. Akkasumas warra immoo sababraa ta'anii jedhaneedhan kan barbaadan hin galchuu kan barbaadan immoo waraana isaaniitti makanii akka isaan mootummaa kana wajjin lolu godhaati jiru jechuudha. Egaa mootummaan kun siistama addaatti fayyadamuu danda'a. Erga waraana dhabeetii uummanni miira keessa galee akka isa hordofee dhaqee waraana kanatti makatee akka inni du'u gochuu danda'a jechuudha. Namichi ofii isaatii badeera waan ta'eef jaras uummatas balleessee baduu barbaada waan ta'eef waamicha kanaan ilmaan Oromoo akka hin gowwoomfamne biyyi amma akka biyyaatti jarri dhaadessaa jiranu sirna Minilik sirna kanaan dura sirna haaduu sana deebisuudhaaf cinqamaa jiru malee amma fakkeenyaaf diiyaaspooraawwan amaaraa ta'an warra amma Waashingtan DC keessatti biyyoota adda addaatti hiriira ba'aa jiran noormoor jedhanii alaabaan jarri qabatanii jiran alaabaa lumuxii. Alaabaa lumuxiin kun immoo Itoophiyaa bakka bu'aa kan jedhu hundi keessanuu ni beektu jechuudha. Warra Itoophiyaadhaaf falmatu yookaan warra Itoophiyaadhaaf dhaabbatu osoo ta'aniiti alaabaa Itoophiyaa sabaaf sablammii wal keessatti qabatu sanaan ba'anii hiriiras ba'anii sagalee isaanii dhageessifachuu danda'u. Garuu alaabaan isaan qabatanii jiranu alaabaa saba tokko, alaabaa amantaa tokko, alaabaa aadaa tokkooti kan isaan qabatanii jiru jechuudha. Alaabaa sana akka amantaatti waan itti fayyadamuuf alaabaan kun ummata Oromoo bakka bu'u, ummata waliitaa bakka bu'u, ummata sabaaf sablammii Itoophiyaa keessa jiru hunda bakka bu'u jechuudha. Kanaaf kaayyoon mootummaa kun yoo argitaniitu ta'ee jedhee kan inni hiriira jarri ba'an sana keessatti lammiileen Itoophiyaa biyya hambaa keessa jiran Itoophiyaa bira dhaabbachuudhaaf hiriira ba'an jedhanii kan postatame jedha jechuudha. Alaabaan Itoophiyaa bakka bu'u tokko achi keessatti hin argamne jechuudha. Kanaaf namichi kun kan inni siistama kanatti fayyadamuu danda'u yookaan warra mana hidhaa kana keessa jiru shira addaa ta'e wayitiin yeroo gara inni bakka duulaatti goree jedhu waan ta'e wayitti godhee waan tokko gochuu danda'a ta'eef xiyyeeffannoon addaa itti godhamuu qaba. Uummanni Oromoo lubbuu keessan mootummaa hin taaneef wanbara nama tokkooti jettanii akka hin galaafanne isiniin jennaa. Waan nu daawwattaniif galatooma. Kanatti aansuudhaan immoo oduuf odeeffannoo haaraa yoo qabannee dhufnee argannee qabannee isiniif dhufna. Warri maatii kiyyan ta'anii subscribe gochuudhaan maatii kiyya ta'a jechuudha.